manni xiqqaan kun manni guddaan kun ka luukii 80 fakkaatu kun luukii 8 kudhan diqqatti kun luukii kudhan ka luukii 100 kun manni guddaan luukii 100 kan isin argitan kun diimaan kun jechuudha dheeraa san utuu hin taane ila kun kana kaarii 250 irra jira Awaashoo Shaashamannee ganda duwwaa tokko caraqaadha kaartaan qabu. Garuu akkaataan uummanni diizaayinii ilaalee ijaaree jiru namatti tola. Mana tartiiba qabsiisanii jechuudha. Karaa kun gubbaa kanarra asambifatanii kun amma karaa qadhoodhaa meetira takka takka ofirraa dhiisaniiranii kun illee achi badhatee kun illee as badhata. Manni barumsaa Agamsaa akka jedhan duuba kanaan jira. Mana lafti bareedduudha. Mana fincaanii kun dhagaadhaan garaa jalaa kaabanii baasanii kinu akkana jira xumuramee jira manuma gubbaa ijaaruu qofa jechuudha. Istiraateejiin isaanii baay'ee gaariidha. Kun amma kushiina godhamee mana luukii 100 keessan hin jennu beekaaf jenna. Lafa qullaa bituu rawaa hagattii tanaa irra jirtu tana bituu wayya. Yala kun lafti akkana jira jechuudha. Lafa kana amma safara kanatti waan keessanatti tolu keessaan caraqaallee yoo ta'e karaan gubbaa kanaan hembaa jedhamee yaadamee uummanni tartiiba qabsiisee yala kun amma bulokkeettiin ijaaramaa jira. As gubbaa kana masgiinni tokko isa birame. Kunu masgiida miti kaarawa ijaaramaa kun. Kun masgiida utaarawa ijaaramaa jira. Naannoo magaazina dastaa biraan as qajeelan jechuudha. 01 magaazina dastaa biraan harkaan bitaa seenanii safarri baay'ee mana ijaareera. Ifa walirraa harkifataniirani. Qoxaariin kun duuba kana jira jechuudha. Kaaree 250 kuma 350 itti dhiyaadha.